taphni waancaa Awurooppaa itti fufetti jira. Tapha ramaddii faa fi ramaddii xumuraa jechuudha. Kaleessa marsaa tokkoffaa taphoota xumuraa keessummeessee jira. Taphoonni xumuraa lamaan kan Poorchugaal, Riippaabilika Cheek akkasuma kan Tarkiyee fi Joorjiyaan taphatanidha. Tapha Poorchugaalii fi Riippaabilika Cheek irraa eegaluudhaaf taphni kun injifannoo Poorchugaal gool 2-1 xumuramee gooliiwwan injifannoo Poorchugaal kan galchan jalqaba irratti taphataa Riippaabilika Cheek garee ofii irratti galchee sana booda goolii injifannoo garicha mirkaneessite koonse tamii lammaffaadhaatti galchuudhaan Poorchugaal qabxii 3 kan argatte. Tapha kanaan yaaliiwwan hedduu yaalamaniiti jiru keessattuu tapha kanarratti taphattoonni kanneen akka Kiristaanoo Roonaaldoo, Jaao Kaanseeloo fa'aa Ruuben Diyaaz gama Poorchugaalii ga'u. Riippaabilika Cheek ture daqiiqaa wan duraa irratti jechuudha. Lukaas Poovord taphataan sarara fuuldura kilaba Slavia Praag goolii hawwattu sarara peenaalitti yaala galcheen dursa kan qabatanii boodarraa Poorchugaal dhiibbaa gochaa turteen taphataan sarara ittisaa garee biyyaalessa Riippaabilika Cheek garee ofii irratti galchuudhaan kan wal qixxaatanii sana booda garee lamaanuu goolii galchuudhaaf yaaliin taasisaa turan hin milkoofne. Taphni xumuramuudhaaf daqiiqaa 92 yookiin daqiiqaan idilee xumuramee daqiiqaa dabalataa irratti konseesiyoon jijjiiramee seenuudhaan gooliin galchee Poorchugaal akka injifattuuf gargaareeti jira. Tapha kana booda yookiin akkuma taphni kun xumurameen taphattoonni kanneen Kiristaanoo Roonaaldoo fa'aa gammachuu addaati kan mul'isanii konseesiyoonuu goolii galchee booda hidhannoo isaa tisheertii gubbaa baasuu isaatiin kaardii akeekkachiisaas argeeti kan jiru. Sanaan ala Poorchugaal goolii Diyaago Jootaan galchee ture. Goolii lammaffaa taphaan ala jedhamuudhaan kan jalaa haqamte. VAR waancaa Awurooppaa kanarratti waa hedduu kan nu agarsiisaa jiru. Poorchugaal yaalii 19 taasiste keessaa 8 kallattii isaanii kan eeggatan turani. Cheek yaaliiwwan 5 kallattii hin eegganne keessaa tokko qofaadha kan kallattii eeggate suni goolii ta'eeti kan jiru jechuudha. Tapha kaleessaa irratti Poorchugaal caalmaa hedduu fudhattee kan taphachaa turte. Kubbaa to'achuudhaan dhibbeentaa 74 Poorchugaal kan to'atee taphachaa ture. Kiristaanoo Roonaaldoon waancaa Awurooppaa 6 irratti taphachuudhaan taphataa jalqabaa ta'eeti kan jiru. Umrii 39 fi guyyaa 134 taphataa umrii guddaan hirmaate sadaffaa ta'uudhaan seenaa dorgommii waancaa Awurooppaa kanarratti seenaa biraa katabeeti jira. CR7 taphataan biyyeessaa Peepeen umrii 41 hiriiruudhaan seenaa kana dhuunfateeti kan jiru. Umrii olaanaadhaan waancaa Awurooppaa irratti hirmaachuudhaan taphataa jalqabaati. Peepeen jechuudha erga bara 2004 irraa eegalanii waggoota 20f biyya isaanii waluudhaan tajaajilaatee jiru. Kiristaanoo Roonaaldoo fi Peepeen jechuudha. Taphni kun tapha baay'ee hawwataadha kan ture. Ramadduma kana keessa taphni Tarkiyee fi Joorjiyaa walitti fidee injifannoo Tarkiyee goolii 3-1 kan xumurame. Taphni kunis baay'ee tapha saffisaan guutame, tapha baay'ee miidhagaa fi morkii wal madaalaa itti argine jechuu ni dandeenya. Taphataan sirriitti kilaba Fenerbahce Mert Muldur daqiiqaa 26 irratti goolii miidhagduu galcheen Tarkiyeen dursa qabatte. Sana booda goolii biraa dabalanii turanii warri Tarkiyee garuu taphaan ala jedhamuudhaan kan jalaa haqamte. Daqiiqaa 32 irratti Joorjiyaan goolii qixxeessituu galchuudhaan taphni goolii tokko qixaa kan ta'e achiin gara boqonnaa kan bahan goolii tokko qixaan ture. Garee lamaan jechuudha. Boqonnaa deebii taphataan Abdii Egiree kilaba Real Madrid fi garee biyyaalessa Tarkiyee Ardaa Guular daqiiqaa 65 irratti goolii miidhagduu dorgommii kanaa ta'uu kan dandeessu sarara peenaalitti yaala galchuudhaan Tarkiyeen goolii 2-1 kan dursuu eegalte. Sana booda taphattoonni Joorjiyaa sirra deddeebiidhaan goolii galchuudhaaf yaaliin taasisan hin milkoofnee fi garuu daqiiqaawwan xumuraa irratti wantoota baay'ee nama raajan kan argine jechuu dandeenya. Maaliif taphni xumuramuudhaaf daqiiqaa dabalataa irratti jechuudha. Daqiiqaan idilee xumurame daqiiqaa 96 irratti Muhammad Karim goolii galche. Gooliin kun egaa dogoggora goolii egaa garee biyyaalessa Joorjiyaatiin galte jechuu ni dandeenya. Maaliif goolii egaan kun kubbaa sarara rogaarraa rukutamte mataan itti bu'ee galchuudhaaf gara garee faallaa Tarkiyee imalee gidduu kanatti kubbaa Muhammad Karim qabatee gara goolii deeme bakka goolii egaan hin jirretti galchuudhaan daqiiqaa 96 irratti Tarkiyeen goolii
sadii akka galchituuf kan gargaare egaa taphataan kun akkaan jajameeti kan jiru gooliin sadaffaan kun dogoggora goolii egaa gara biyyaalessa Joorjiyaatiin kan galche Joorjiyaan egaa daqiiqaa 32 irratti taphataa Miktaa Deez jedhamuun goolii qixxeessu galcheerti gooliin kunis goolii hawwattuudha waancaa Awurooppaa bara kana irratti gooliiwwan galan hedduun isaanii baay'ee miidhagoodha gooliiwwan kaleessa galan hedduun isaaniis akkasuma miidhagoodha kan turani gooliin kunis goolii hawwattuu dorgommichaati jechuu ni dandeenya Joorjiyaa jalaa kubbaa lama sibiila gooliitu deebisee osoo goolii kan ta'u ta'e Joorjiyaan carraa qixaan xumuruu ni qabdi jechuudha gama Tarkiyeetii goolii takka vaariin taphaan ala jedhamuudhaan jalaa haqamtee kan jirtu taphataan umrii 19 kilaba Real Madrid Arda Güler goolii hawwattuu erga galchee booda deeggartoonni garee biyyaalessa Tarkiyee deeggarsiisaaf qaban mul'isaniiti jiru Meesii Tarkiyee jedhamuudhaan kan beekamu taphataan kun tapha kaleessaa irrattis ga'umsa mul'iseen taphataa cimaa tapha sanaa ta'uunis filameeti kan jiru sanaan Arda Güler erga Cristiano Ronaldoon umrii xiqqaadhaan tapha jalqabaa isaatiin goolii galcheeti rikoordiin kun kan Ronaldo ture amma rikoordii kana fudhateeti kan jiru Arda Güler tapha waancaa Awurooppaa jalqabaatiin umrii xiqqaadhaan goolii galchuudhaan taphataa jalqabaa ta'eeti kan jiru tapha kaleessaa sanaan Tarkiyeen 156 kubbaa to'attee taphattee jirti kubbaawwan kallattii isaanii eeggatan 8 garee faallaa Joorjiyaa irratti yaalteeti kan jirtu taphoonni waancaa Awurooppaa marsaa lammaffaa ramaddii baa har'a ni taphatamu baafii ramaddii A fi baa jala kan jiran jechuudha ramaddii A jalatti Jarmanii fi Hangariin sa'a tokkotti Scotland fi Switzerland sa'aatii 4 taphatu ramaddii baa jalatti ammoo Croatia fi Albaaniyaan sa'aatii 10 irratti guyyaa jechuudha kan taphatani qopheessituun dorgommichaa Jarman taphanii sa'aatiin goolii 5 fi 1 Scotland immoo ni yaadatama Switzerlandis goolii 3 fi 1 Hangari injifachuun ishee kan yaadatamudha ramaddii baa jalatti kan argamtu Croatian tapha jalqabaa goolii 3-0 Spainin kan mo'amte tapha lammaffaa kan injifachuudha kan qabdu maalifi carraan isheen ramaddii irraa darbuu tapha kanaa fi tapha ittaanu qofaani kan murtaa'u kanaaf tapharraa kana murkiin isiin taasistu ni eegama ramaddiin kun ramaddii cimaa jedhameeti kan beekamu maalifi Italy Spain Croatia kan keessatti argaman jechuudha Albaanis biyya salphaa miti ramaddii cimaa kana keessa biyyitti darbitu kami kan jedhu kan eegamudha odeeffannoo biraatiin sagantaa tapha Premier League England argannaa kan bara 2024-25 fata'eeti jira hagayya 16 eegala Champions League Manchester Cityin dirree isaatiin ala Chelsea waliin taphachuudhaan kan eegalu Arsenal dirree isaa irratti Wolves simata Liverpool barana gara Premier League kan guddate Ipswich Town waliin morkata Manchester United Fulham simata Aston Villa dirreetiin ala West Ham waliin morkachuudhaan bara dorgommii 2024-25 kan eegalan ni ta'a odeeffannoo xumuraatiin Kylian Mbappé argannaa miidhama funyaan isaa mudateen taphni jimaata dhufu Netherland waliin taphatan jala darba jedhameeti jira Mbappeen tapha France Austria goolii 1-0 mooterratti kubbaa addaa rukutuuf yeroo jedhu fuula isaa gateetii taphata Austria Kevin Dansotti buudhaan kan miidhame erga miidhamni kun isa mudatee booda taphataan kun qorannoo geggeessee tapha jimaata dhufu kanaan ala akka ta'edha kan ibsame konfiraansi fudhu gaddisiisadha tapha ramaddii xumuraa torbee kadeessa Poland waliin qabanis hiriiruu fi dhiisuun isaa adda hin baane walumaa galatti odeeffannoo sportii ganama kanaaf qaba